Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu. Kun Maayaa Miidiyaati. Maayaa Miidiyaan miidiyaa hawaasa Oromooti. Dhimmoota Oromoo fi Oromiyaa irratti hawaasa Oromoo mariisisuudhaan haala siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa irratti uummata Oromootiif dhiyeessa. Maayaa Miidiyaan miidiyaa uummata Oromoo fi Oromootaan dhiyaatudha. Guyyaa har'aa keessummoota nama lama affeerree jirra. Isaanis obbo Leenjisoo Horoo fi obbo Abdii Badhaadhaati. Keessummooti keenya har'aa torbeen lamaan darbe dura konfereensii marii waltajjii marii walabummaa Oromiyaa qopheessanii turanii. Waltajjii kana irratti dhimmoota garaagaraa irratti namoota affeeruudhaan hawaasa keenyaaf dhiyeessanii turan. Waa'ee marii sanaa fi dhimmoota achirratti dhiyaatan ilaalchisnee keessummoota keenya waliin marii goona. Qophii kana kan isinii dhiyeessu an Abbaa Malkaa fi ogeessaa teeknikaa keenya Abbaa Muudeeti. Egaa jalqaba gara keessummoota keenyaatti isin dabarsaa. Obbo Leenjisoo Horootii fi obbo Abdii Badhaadhaa waamicha isinii goone kabajanii yeroo kanatti nu argamuu keessanii fi maqaa Maayaa Miidiyaatiin fi daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffadha. Abbaa Malkaa galatoomsiin jedha asirra nu dhiyeessituu keessanii fi Maayaa Miidiyaan illee yeroo duraan na fakkaataa irra dhiyaatu kiyyaa fi galatoomii waan akka itti jabaatanis hin jedha galatooma. Galatooma. Egaan daawwattoota keenyaa akkuma amma irraa kaasnee torbee lamaan darban dura waltajjiin marii walabummaa Oromiyaa dhiyaatee ture. Waltajjii sana irratti qopheessitooti waltajjii sanaa namoota affeeruudhaanitti yaada garaagaraa achirratti akka inni dhiyaatu godhanii turani. Mee isa kanarraati qopheessitoota waltajjii sana qopheessan keessaa keessummoota keenya lamaan kanarraa yaada isaanii daawwattoota keenyaaf akka isaan dhiyeessanii fi affeerre. Mee jalqaba obbo Leenjisoo irraan eegala. Waltajjii marii walabummaa Oromiyaa akeeki isaa maal ture? Mee kanarraati akkamittiiniti akeeka maaliitiifiti qophii akkasii sana dhiyeessitanii turtan? Mee kanarraati akkasiin nu ibsitan daawwattoota keenyaafis. Galatooma Abbaa Malkaa gaafii kanaa fi gaafii qajeeltullee dhugama akkuma ati jettu maaliif mata dureen kun yookiin qophiin kun qophaa'e kan jedhu itti yaadameetuma qophaa'e. Maaliif yeroo ammaatitti qabsoo Oromoo kana keessatti akkanatti gabbaa'ee akka sabaatitti irratti mari'atamee hin beeku. Murnaawwan yoo ta'e alatti sabaaf dhiyaatanii sabni beektoonni dargaggoonni dubartoonni yaada wal baatanii rakkoo Oromoo kanarratti yaada itti mari'atamee beekamu. Kanaaf yaadni kun yeroo duraatiif haala keessattuu Oromoon irra jiru kana ilaalchifamee namoota garaagaraa beekama garaagaraa qaban sadarkaa garbaa jiran warra muuxannoo garbaraa qaban irraa kana akka Oromoo fi irratti hubannoo godhan irratti yaada wal jijjiiratan hubannoo akka barumsa eeggatu dhaloota ammaatiif akka ta'utti dhiyeessina jechuudha. Kuniif guddichi olaanaan isaa qabsoon Oromoo kun attami hubatamuu qabu. Kan jedhu kana qajeelaan qabatuun akka hin jiru. Maali dogoggora guddaan waan jiruuf hubannoon kan akkam akka jiruuf kan duraa jennee isaan sadarkaa sanii dura qabne jechuudha. Kanaaf itti fufaa jechuudha kan barbaanne. Gaarii galatooma. Mee obbo Abdii gaaffii makanan waan akeekaa konferensichaa akkuma mata duree sana konferensichaa irraa ibsamu haala yeroo fi egeree Oromiyaa kan jedhu qaba. Kanaaf akeekisaa hanga tokko irraa erga ibsitee booda namoota achirratti affeeraman haala attamiin akka affeertan akka ati daawwattoota keenyaaf ibsituun barbaada. Duraan dursee Abbaa Malkaa akkasumas immoo Abbaa Mudee fi miidiyaa Maayaa galatoomaa hiree kana nu kennuu keessanii fi dhugaadha dhimma bilbiltuu yeroo ammaa kana keessatti saba Oromoon akka biyyaatti maal keessa jira jettanii iyyaafannaa kana gochuun
dirqama keessan ba'aa jirtu dirqama keessan kanaaf immoo galanni keessan bilisummaa ta'u gaaffii amma gaafatame irratti waltajjiin numti kunu maaliif barbaachise waltajjiin ka'umsi isaa hoo akkamitti kaaneessa jedhu sana xiqqoo ibseetanii qophii sana irratti deebi'a. Tokkoffaa rakkoo yeroo hundumaa rakkoo himanna. Rakkoon nuti himannu suni rakkoo qofa himachuu malee eessarraayyuu rakkoon sun maddee rakkoo maddeen rakkoo kanaadhaa maali? Inni jedhu walabummaa dhabuudha. Walabummaa dhabuu kanammoo maaltu fideedha? Yeroo baay'ee nuti kan himannu bakka itti kufne qofaa himataa oolla. Maaliif ebelo akkas nu godhee ebelo akkas nu ta'e? Rakkoon keenya garuu madda godhannee kan ittiin kaane eessatti mucucaanne? Maaltu nu mucachise? Mucucaannee oo kufnee ka'uu maaltu nu dhoowwe? Isa jedhu kana hayyoonni ulaagaa isaan ittiin guutuu danda'an. Bifa isaan ittiin waan kana qorannoo adda addaa uummata kana keessatti seenaa qaban godhan tokko Oromoo yoom dagatame isa jedhu sanarraa nu ka'anii jechaadha. Kanammoo kan baruu dirqama nu godhe akka dirqamaatti fudhanne gariin dhaloonni ammaa kun seenaa darbe kana keessatti yoo hubannoo gahaa hin qabaanne qabsoo gaafuma ofiisaatii itti galirraayyuu fi Oromoon gaafuma sanatti kufe akka hin fakkaanne hayyoonni seenaa sirriitti beekan xiinxalanii furmaata ta'uu danda'a. Furmaata ta'uuf immoo madda rakkoo keenyaa sana beekuu dandeenyaa kan jedhuun iyyaafannaa goone iyyaafannaa sanarraa kan kaaneenidha. Warri hayyoonni nuti dhiyeessine sun sagantaa nuti manaa baane sanaa fi qulqulluminaan ibsuu danda'u jenneetu filmaata goone inni kun isa duraati jechaadha. Kanadha Abbaa Malkaa. Gaarii galatoomii Abbo Abdii. Egaa akkuma sila irraa kaastanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas egeree Oromiyaa ilaalchiseeti walga'iin kun yookaan immoo mariin kun dhiyaate seenaarraatii kaaneetii dhiyeessuun barbaachisummaa isaa maal akka ta'eetirraa ibsite. Namoonni gariin fakkeenyaaf amma kufaatii Oromoo gabroonfamuu Oromiyaa irraa kaasanii fakkeenyaaf Minilikii jalatti akkasitti kufnee eddasii immoo mootummaan itti aanu akkasittiin tarkaanfii akkasii uummata keenya irratti fudhatee isa kanarraa yeroo hundaa haasaa oolurra maaliif gara fuulduraatti waan ta'uu qabu hin himanii isa jedhu namoonni yaada kakkaasan ni jiran. Mee obbo Leenjisoo nama seenaatii baratedha. Darbee immoo waan dhimma saayinsii hawaasummaa kana keessatti hubannoo gahaa qabdan wanta ta'eef maaliif achi dudduubatti deebi'amee cabiinsa Oromoo irraa kaafamee ibsi marii kanarratti akka dhiyaatu taasifame. Fakkeenyaaf mata dureen Piroofeesarri Makuriyaa Bulchaa dhiyeessanii cabiinsa Oromoo ilaalchisee akkaataa koloneeffatamu Oromiyaa ilaalchiseeti hanga ammaatti kan jiru kaasanii akeeka sana mee isuma silaa Obbo Abdiin ibsetti qabdanii maaliif barbaachise isuma gara fuulduraatti naasofnu warra jedhaniif deebii akkamii qabdu? Galatoo Abbaa Malkaa. Beekta jechatu jira waa'ee kanaa beekta. Kaarli Maarkistuu maal jedhaa? Seenaa namni seenaa dogoggora irraa waan barre isuma irra deebi'ee isuma hojjeta. Seenaan dura yoo balleessaan dura balaa yoo ta'u kalamaffaa kolfama yoo itti irra deddeebitee jette kolfa taphaati tapha gowwaati ima kolfa. Amma ka Oromoo akkas ta'e. Seenaa duubaa waan hin beekne seenaa achi aanu irraa dhumne eessaa kaanee as ga'uu dandeenya kan jedhu suni akkuma ammatu ibsite seenaa irraa namni seenaa isaa hin beekne dhaloonni seenaa darbe irraa eessaa akka ka'e hin beekne seenaa dogoggora asiin ta'e isa irra deebi'e isuma irra deeman jechuudha. Seenaa keenya keessatti illee isuma argine hagadhaa irruma deddeebine jechuudha. Kufiitiin kun irraa jiru kan argina jechuudha. Maali seenaan dura dhaloota barsiisuu
wal barsiisuu asirraa kaanee kanaaf bakki duraan ka'as turre asirraa akkana cabnee kufnee akkuma amma jedhame sami bakkee cumnarra eessaa kufne kan jiru bakkee itti mucucaanne bakkee itti kufne eessaa mucucaanne kan jedhu kufiitiin bakkee itti jalqabde san mucucooti san irraa haasa'u jechuun amma seenoonni dhaate amma akkuma ibsame sani seenaan Oromoo kan jedhame kuni waldhabbiin Oromiyaa fi Itoophiyaa maali kan jedhu kanaaf isa ilaala isa ibsa jechuudha. Oromiyaan bilisa turte Oromoo bilisa turte san mucucaatee kufe. Amma bakkee itti mucucaanne san eessa wanti gara milikii deebineef akkuma seenaa irratti illee ibsame achi deebinees dhaloonni adda kabaruun irra jiru. Sabni bilisa ta'e san akkuma ibsame seenaa addunyaan ragaa bahutti dhibba keessaa 50% dhibba keessaa 50 Oromoo 50 dhumetti isarra Oromoon diina jala kufuu isaa hubatuun dhaloonni ammaa qaba. Hubatuu san callaa odoon taane akkamitti saamame Oromoon akkamitti faca'e biyya addunyaa keessa akka irra faca'e beekama irra jira jechuudha. Oromoon dhugaanuu akka ilaale adda biyya Oromoo keessa sabni hin jiru. Biyya Tigiree keessa sabni garbaan jiru. Biyya Amaaraa keessa sabni garbaan jiru. Jarri tuurachuu lama imbaara kana uumu. Oromiyaa keessa sabni hin jiru addunyaa kana keessatti. Imbaara isaan keessaa iyyuu. Maaliif biyya woorarame biyya lafti isaa irraa fudhatame biyya abbaan lafi baatame biyya saamamu kadhamee hundinuu isa dhufa jechuudha. Kanaaf seenaa darbina irraa kaane kanaa barbaachisan jechuudha. Baruun isa irraa kaane garam deemaa walaba turre walabummaa kennaaf deemaa. Saba walabaa ture biyya walabaa ture gara walabummaa deemaa. Kanaaf sirni impaayirri Itoophiyaa kun caccabuu irra jira. Kayyoo akkuma seenaa adda bilisummaa Oromootu jedhu kanuma ibsa. Maal jedha? Seenaa adda bilisummaa poolikaa adda bilisummaa kan jedhu akeekni kaayoo kana akeekni kaayoo qabsoo kanaa jedhu. Sirna hiree murteeffannaa uummata Oromoo argamsiisuuf sirna impaayira Itoophiyaa diiguudhaan Oromiyaa kolonii fi hacuucaaf saamissa jalaa walaba baasuun mootummaa walaba Oromoo ijaaree iggitiitti godhuudha jedha. Kun siyaasa biraan ka qabsoo jaha kumaatamoon akkana dhume janni jechuudha ilmaan Oromoo. Adda garuu sadarkaa isa irra darbinee kufnee jira. Akka siyaasaatitti kufne, akka dhaabaatitti kufne, jannoonni hin dhumani, kaadha ayyaallaalatti lafa guutee akkuma majja kana ijoollee dhaloota adda akka dogoggorsiisa adda fakkii jechuudha. Kanaaf seenaa deebamee seenaa irraa jalqabuun akkuma nama kufee san jechuudha. Namni kufee namni maal jedhama kufuu dhabuu miti irratama ta'u guddaa akka godhu kufanii ka'u jedha. Kufuun kan jira kufanii ka'utu guddina sabaa kamnu kufuu diduu miti kuftee yookaati duwwaan. Namni Oromoo amma kufne ka'uu danda'u nurra jira kan jedhuu fi wanti kun amma jalqabame jechuudha. Seenaan keenya dhaloonni adda jiru qabsoo itti fuufuuf qabsoo jagnoonni hedduu itti wareegam kumaatama miiliyoona itti wareegame sabni kuni bakkee isaatti deebi'uu fi proogiraam firaatee barsiisuun dhaloota ammaa abdii boruu kan ta'an isaan waan ta'eef abdii isaanii sabni isaanii itti darbuu barsiisuu baramni kenname jechuudha. Kanaaf akka kanaaf wanti qophaa'eef illee. Galatoomaa egaa amma waanuma koloneeffatamuu Oromiyaatii fi gabroomuu uummata Oromoo ilaalchisee dudduuba deebinee seenaa kan barannuu fi isa ammaa kana waan gara fuulduraatti ta'ullee tarkaanfii barbaachisu fudhachuudhaaf nu gargaara isa jedhu kanaaf akeeki kun filamee barmooti kanaas kanaaf kenname isa jedhu kaastanii mee gara abdiittiin ce'aa namoota isin afeertan keessaa Piroofeesar Amdeessaanii dhimma rakkoolee uumaman bifa ittiin furamuun danda'amu irratti ibsa kennanii ibsa isaanii kennan sana keessaan jechuma tokko fudhadha. Itoophiyaas a classical empire jedhanii akkuma amma obbo Leenjisuun kaasanii impaayera kun diigameetii walabummaan Oromiyaa mirkanaa'uu qaba isa jedhu akeeka bilisummaa Oromoo kanaadha jedhanii mee isa kanarratti impaayera kana keessatti akkamittiin rakkoon jiru furamuu danda'a. Rakkoon akkaataadhuma cabiinsaa sila isin irraa kaastanidhaati. Mee kanarratti waan yaada namoonni maaliif isa durii kaasu kanarraa jedhu kanarraas wanta itti dabaltu qabaatte isas itti dabaltee rakkoon impaayericha keessaa akkaataa isaan itti dhiyeessan sanarraati
furuun danda'ama rakkoon biyyattii keessaa araaraan akkamittiin furamuu danda'ama jettanii yaaddu akeekii konferensicha irratti dhiyaate maal ibsa? Galatoomii akeekni konferensicha irratti dhiyaate ibsu biyyuma lafaa irratti warri hayyoonni ana caala seenaa biyya lafaa kan baranii nu barsiisanii beeknus takka impaayerri nagaa argachuus hin danda'u nagaa argatees hin beeku. Impaayerri dimokiraataas hin ta'u ta'ees hin beeku. Sababiin isaa maali? Qaama lamatu jira jechaadha. Gooftaaf garbichatu jira. Impaayerri seenaasaa, aadaasaa, affaansaa, eenyummaasaa sana sitti fe'ee ati garbicha ati naaf bulisiin jedhee biyya kee biyya nagaa biyya Oromiyaa fakkeenyaa fi walabba taate impaayerri sun gaafa irratti jigu aadaasaan sarbee eenyummaan isaan sarbame abbaan biyyummaan isaan sarbame isaaf garbicha ta'ee jechuudha. Isa keessatti egaa seenaa waan himu impaayerri taa'ee nagaadhaanii furmaata argatu biyya lafaarra hin jiru. Oromiyaa fi Itoophiyaanis yookaan impaayerri Itoophiyaa nagaa argata karaa araaraatiin ni jedhu. Yoo gaa taa'aniitummaa achirraa nuu dhufaa waa jennee yoo gubbaarraa nuu dhufa jennee eegne malee abadan hin jiru. Profeesar Amdeessaan akka gaariitti lafa kaa'an. Fakkeenyaaf araara jechuun nagaa jecha. Uummanni nagaa tokko barbaadu uummanni nagaa lamaanuu ollaan akkam bultee yoo jedhu nagaan bullee jedha. Yoo nagaan suni namoonni lamaan sun nagaa waliin qabaatanidha. Yoo waliin bahanii ka'anidha. Kanaaf impaayerri sun akkuma isaan jedhan Itoophiyaan classical impaayera jechuun uummata sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiran impaayerummaa isa sanarratti fe'eetu afaan tokko, amantii tokko, biyya tokko jechuudhaanii irratti ugurri kaa'ame inni kun abadan hiikamuu hin danda'u. Kanammoo hayyoota akka isaanii namoota seenaa qoratanii bara dheeraadhaaf umurii isaanii irratti waa'ee nagaa keessumaa konflikt kan immoo dhibee uummata kana keessa jiru qoratanii hayyuu nuti qabnu keessaa tokko dhiyeessan jechaadha. Biyya isaan itti barsiisan addunyaa guddatte kana keessatti nagaan maal akka ta'e, nagaa dhabuu maal akka ta'e nuuf kaa'anii nu eeranii jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf impaayera kana keessatti har'a yoo ilaalle maaltu deemaa jiraadha. Waan kaleessa isa dura seenaa haasa'aa tuun jiraanne Abiy Muhammad kaleessa gadi bahee waggaa 10 bituun qabaa impaayera kanaa. Yoo lubbuu kootitti darba malee aangoo dabarseen kennu abbaan fedhiyyoo dhufedha. Maal jechuudha kun? Biyya dimokiraasiin hin jiru. Anatu abbaa hirreetii jaallattanis jibbitanis impaayerri kana kan bitu ana. Seera Minilik kaleessaa sanan deebisaa. Akkamitti nagaan waliin teenyeeree nagaan waliin nagaan baanee galuu dandeenyaa dhagaafin jiru. Kanaaf impaayerri jiguu qaba. Impaayerri jigee uummanni waliin ta'uu waliin jiraachuu yoo sana ta'uu baate immoo mirga sarbame sana deeffatee walaba ta'ee abbaa biyyummaa isaa sana mirkaneeffachuudha. Kana gochuufoo maal isa barbaachisaadha kan isaan jedhan. Waliin araarri ta'u humna qawweenis yoo ta'e araarri qawwees jira, araarri nagaas jira akkuma isaan jedhanitti. Gita ta'uu qabnaadha waliin dubbachuuf illee sadarkaa sanarra jirraare akka sabaatti. Maaliif impaayerri kun jigee nurratti kan addaan nu baasee waan walabummaa dhabne sana qofaatoo hin taane nuti mataan keenyayyuu impaayera walirratti ta'uu fi Oromoonuu nagaa wal gaafachuu, nagaa wal oolguutu impaayericha kana tursuu danda'edha. Fakkeenya tokkoon isinii ka'a har'a impaayera sana keessatti waa'eedhuma afaan keenyaa aartii yookaan immoo sirba Oromoodhaallee maal jedhu Itoophiyaan Oromoo muuzik jedha. Har'a kan Amaaraa Itoophiyaan Amaaraa muuzik jedhu mee ilaalaa barbaadaati hin argitan, kan Tigree hin argitan,
kan saboota xixiqqoollee hin argitan. Kuni maal jechuudha? Keenya akkuma obbo Leenjisoon dura dubbate Tigraay kan Tigraay, Amaarri kan Amaaraati, Oromiyaan kan isaaniiti jechaadha. Kanaafuu impaayericha keessatti nagaan argamuufis hin taa'u, nagaan taa'uufis hin taa'u, kan impaayericha nagaa godhu jigee hunduu kan mataasaa hiree murteeffatee barbaadu waliin jiraachuu akka biyyaattis akka ollaattis. Kanuma rakkoon keenya hiikkachuu kan danda'u nuyi akka sabaatti jecha. Galatooma. Gaarii galatooma. Egaan dhaggeeffattoota keenya marii kan gochaa jirru obbo Leenjisoo Horoo fi obbo Abdii Badhaadhaa waliin caamsaa 15 darbe irratti waltajjii marii walabummaa Oromiyaa warra qindeesse keessaa turanii. Kanaaf haala waltajjii marii sanaa irratti mari'achaadha jirra. Kanaaf ammas qophiin keenya itti fufaa, mariin keenya itti fufaa. Mee gara obbo Leenjisootti darba. Namoota qophii sanarratti akka isaan yaada dhiyeessanii fi afeertan keessaa dhimmoota dubartootaa irratti illee iddoo guddaa kennitanii namoota achirratti haala dubartoota Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda isaan qaban akkasumas sadarkaa hoogganaatti illee gahee fi dandeettii dubartooti qaban akka ibsaniif gootanii turtan. Sanarratti mee waan ibsitan yookaan akeekaa marichaatii wajjin wal qabsiistanii maal ibsitan qabdu waan dhimma dubartootaa irraa ilaalchistanii? Bareeda. Odoo isatti seenneen dura mee waa'ee Abdiin jedhe isa irra xinnoo jedhuu barbaada. Waa'ee impaayeraa tan. Akka addunyaa keessa himamus impaayerii kan duraan jalqabame 2350 keessa Kiristoos odoo dhalanneen dura jedhama. Arkaadiyaan impaayerii kan jedhamu. Waggaa 200 tureen ture. Booda Afrikaa keessatti Karteeji kan jedhan namni hundaa qaba. Karteejaan impaayerii kan jedhan 500 haga Roomaa tokkochi isaa hundinuu hin caccaban. Achiin booda impaayerii kunniin kan dur jechuudha. Achiin booda haaraawwan dhalatanii impaayerii kabii akkuma beeknu British Empire, French Empire hunduma dhalate. Tokkochi isaa kan dimokiraatii. Tokkochi isaa kan karaa nagaa dimokiraataa yookiin kan federaalaa hin jiru. Hundi isaatu hin hiikkata. Sabni isa jala kufe hunduu walabummaa isaa argate. Ka Itoophiyaa amma kana keessa impaayerii kan kun bifa lama qooda. Impaayerii bishaan irra ce'ee impaayerii uummata. Impaayerii ammoo biyyuma jiru san keessatti naannoo isaatiif kontiroolii godhe jechuudha. Fakkeenyaaf amma himne kunneen biyyuma san keessatti Eeshiyaa kana keessatti kan Raashiyaa yoo argine Raashiyaan malee lagan ceenee Oostiro Angaadaa impaayerii Irooppiyaan keessatti lagan ceenee naannoma sanii. Amma tokko eenyu Itoophiyaa tuun jechuudha. Kan lagan ceene naannoo isaa duwwaatti. Itoophiyaan laga ceetee impaayerii uuman. Koloneeffataaf lagan ceene kolonii uumatu misooma godhatte jechuudha. Kanaaf amma Itoophiyaan garaagarummaa godhu kafa Raashiyaallee deeme. Caccabe. Oostiro Angaariyaan illee deeme caccabe. Amma Itoophiyaan hafe jechuudha. Inlaandii. Kabiyya keenya jechuudha odoo laga ceene isatti hafe jechuudha. Kan lammaffaa ammoo Oromoon hubatuun irra jiru yoo kolonii jennu kolonii kunillee bifa lama ijaarama. Bifa lama qaba. Tokko kilaasikaal kolonializim jedhama. Akkam kolonializim impaayerii jaabesan. Kun ammoo seetileer impaayerii jedhama. Kolonializim jedhama. Maali garaagarummaan isaanii? Kilaasikaal impaayerii kan jedhu warra piroofiitiif bu'aaf risoorsii biyya ambaara deeme jechuudha. Dhaqee qobeenya san fudee biyya ofii ergu jechuudha. Amma hiftirma keessa akka argine kun amma British Empire jennaa ka British jennaa Afrikaa kana guutuutti Afrikaa ishee akka argamani risoorsii isaa kan fudhatanii biyya isaa ergatu. Biyya isaa erganii production deebaniitu ammoo itti gurguru. Maarkeetii illee malu. Risoorsii shippiin fudhatu maali qabeenyaaf dhufu beeku. Lafaaf hin dhumne qabeenyaaf dhufu. Lafa isaa dhaqanii qabeensa fudhatanii biyya isaa ergatanii produusii godhanii deebanii biyyumatti dhufanii itti illee gurguru. Maarkeetii banatu jechuudha. Profit leebarii illee amma biyya isaatii hin fidan. Warra hojjetu.
chip labor illee achi argatu. Biyya kolonii qabate san keessaa chip hin argatu jechuudha. Maali ka biyya isaanii expensive labor, cost of labor in developed not it. Chip hin argaa chip hin argaa bu'aatti buufatu jechuudha. Kun ammoo kan lammaffaa settler colonizing lafaaf dhufa. Bu'aa fi lafaaf dhufa. Lafa qabatuuf dhufa. Lafa san qabatu maal godhu? Lafa san nama yoo eega lafa qabatuuf ta'e nama san lafa irraa haquu irra jira jechuudha. Lafaaf dhufa. Bu'aa irraa buufatee irraa hojjetee saba irraa hojjetee bu'uuf donta lafa fudhatee qabeenya fudhatee biyya sama irraa mootummaa ijaarata jechuudha ofii. Argisanii garaagarummaa isaati akka Itoophiyaa kanaaf kan itti deemuu barbaadu. Kuneessaa amma warra akkanaa seetilee koraansi eessaa dhalate yoo jennee argine amma akka Ameerikaa, Yuunaayitid Isteetiin kunoo Kanaada, Ameerikaa, Niw Ziilaand, Awustiraaliyaa, Saawus Afrikaa, Itoophiyaa. Seetilee kolonializim kan jedhan. Lafaaf dhufan. Ameerikaan dhufee akkuma fixee ijaa arge kun Ameerikaa, Kanaadaa, Niw Ziilaand, biyya abbaa lafaaf ta'e abbaa irratti ta'e. Abbaa irratti ta'e. Kanaaf lafaaf dhufanii lafa qabannaa qabeenya illee fudhattee nama irraa fixxe kana jechuudha. Itoophiyaan illee kana argite lafaaf dhufan. Lafa isa irraa akkuma seenaa irra himamaa illee ture seenaa addunyaan Oromoo 50% keessaa 50% fixan jira. Lafa fudhatan jira. Mootummaa itti ijaaratan. Lafa irratti lafti isaanii ta'e. Adhallee lafti kennaa jiru. Oromoo irraan jiru adhalaa dhuftanii kan jedhaniif kana. Fudhanne ka abbootii keenya irraa dhaalle kan dhallee yoon kanaadu. Lafaaf dhufanii koloneeffataa kilaaskaal koloneeffataa fi seetilee koloneeffatiin garaagarummaa isaati mul'isuu barbaadeeti asirratti. Maaliif jedhu kun kana jettu. South Africa, the only amamali South Africa hin jirti. Itoophiyaan tamii maalootti godhuu dadhabdi. Kan jedhu illee gaafii gara biraa dhufuu danda'abdi. Akka South Amerikaan godhu, akka Awustiraaliitti, akka Niw Ziilaandis, Awustiraaliitti akkamitti waan ta'eef ni leerisee ni qabna jechuuf. Garuu ammaa fi barbaachisaa yeroo isaa haasofni jedhuu danda'a. Akkami Itoophiyaan isarraa hafee Oromoo maajooritii amma ta'e kan jedhu. Akkami isarraa haftee South Africa keessa maajooritii akka maajootii godhuma koloneeffataa kan inni leerisee ni qaba. Kanallee deemnee inni yeroo isaa dhufee haasofni hin ta'a garuu baay'ee jechuudha. Kanaaf isa achuma dhaabee isiirra dabaluu barbaada. Waa'een dubartii barbaachisaa qabsoo addunyaa keessatti jechuma jira addunyaa keessattuu qabsoon dubartiin keessa galmaan hin bahu jira. 50 dubartiin. Bakkeen dubartiin hin jiru bakkeen historikami waan jedhamaa ture. Addi bilisoomaa yoo qabsoo waraanaa jalqabu dubartoota qabu waraanota hogganoota qabaatu. Kamadaanii hadha Finfinnee bakka hedduu biyya keessa dhiyeessanii jira. Ka gargaar yaaduu hin jiru. Madaanii harki irraa citee kan qawwee lolaatiin lolaan jiru. Oromoon garuu ilaadu kana dhallee itti qaban. Bara milika lolaa ture Arsii keessatti seenaa irra barreeffameera kun hundaatu warri alaallee Profeesar Abbaas illee barreesseera. Eebba ofii wantee qabatan dhiira wajjin bayan lolutti. Dubartiin lola qawwee san keessa lola san kan isaan akka qawwee lolaan wantee waldaan lolaa turan. Harma muraan isarraa dhufe dubartii loluu aarii san irraa harma muraan dhufe. Maaliif harma muraan dhufe namni jedhu hin beeku seenaa san irraa dhufe harma muraan sun argite. Dubartii qawwee qabattee eeboo fi wantee qabattee dhiira wajjin loltu amaadha argee hin beeku. Aarii isarra qaban dubartii harma muraa isarraa dhufe harma muraa odoo hin taane dubartii ulfaa isaan jangaraa baqassaa turan. Waa hedduutu jira kan beektu. Kanaaf adda garuu adda Oromoon akkana jiru dubartii of keessaan qabu. Karaa hedduun ofirraa dhiiba. Maali? Dhiirtunuu qabsoo roobatti namatti akka murteeffame. Guddin isaatti hin hirmaanne. Kanaaf waan ofiiyyuu itti hin hirmaanne dubartii irraa dhooga. Amantii ifkisee irraa dhooga. Maali irraa ifkisee irraa dhooga dubartii beekta? Karaa hedduu dubartiin qabsoo Oromoo murteessituu akka taate. Qixa dhiiraati qixa garaagarummaan hin jiru. Hogganummaa sadarkaa hundatti qixa dhiiraati qabaa turan. Bakkee hundattuu kanaaf qabsoon amma deemaa jiru nuun amma deemaa jiru wargeettumti nu amma godhaa kun kan duraatu kun saba Oromoo hubachiisu. Dargaggoo dhaloota ammaa dubartii achi qabsoon Oromoo bakkee ba'ee hin danda'u. Dubartiin dhiirrillee garaagarummaan hin jiru. Biyyi kalachiituun lachuu abbootii biyya haadha biyyaati isiinis. Kanaaf dubartiin barbaachisaa olaanu qabsoo Oromoo keessatti ta'uun murteessaa akka ta'e ifatti gabbanii Oromoon itti mari'atu akka irra jiru godhuuf kuni. Ammallee akka piroograamitti dhiyaateera itti dubbatamaa asiin durallee ka'eeraa wanti ka'e suni waan dhaabatuu miti
dubartiillee lakka jiran hunda ufan gabbaanii hin ta'u jechuudha. Abbaa warraa yoo qobboleessu kan abbaa kan irraa ittisu dura dhaabatu jira. Namnillee hundinuu dura dhaabatu jira. Ati eenyu inni eenyu ani obboleettiiti haadha hundinuu qabsoon kun kan ibbaan haadha biyyaati. Abbaa biyyaa kana kennuuf kanaaf dubartiin qabsoo kanatti hirmaatuun toraanaa ta'uu qaba kan jedhuuf asinaa itti dhiyeeffamee itti haasamaa ture jechuudha. Galatooma. Gaarii galatooma. Mee kanarratti waan jettu qabdaa waan dhimma dubartootaa kana ilaalchise. Yaa obbo Leenjisoonni akka gaariitti lafa kaa'e tokko sababumti qabsoon Oromoodhaa kufee kan jedhu ibseera. Yoo laaltee jaarmaadhuma adda bilisummaa Oromoo kana keessatti egaa waggaa dheeraa akka beeknutti qoonni dubartootaa lola irratti malee keessattuu karaa bulchiinsaa irratti hin turre. Kuni maaliifi rakkoo mataa isaatii kan danda'e dubartoonni keessumaa yoo qabsoo kana keessatti galanii akka galmaan gahan waan dhiirri beekuu fi akka dubartoonni qabsoo kana keessatti illee goone kan godhu dubartoota otoo hin taane dhiirota akkuma amma jedhametti. Sababiin isaa maali? Olaantummaa dhiiraatu gadi bu'a. Lammaffaa yoo har'a warri qabsoo kana keessatti baay'een isaanii mataa ta'anii gaggeessaa jiran kana keessatti qabsoon Oromoolle akka fiixan baane warra barbaadan waan ta'eef yoo dubartiitti aangootti kennamte dubartoonni maltii taaskii jedhu isaanuu mataan isaanii. Ijoollee karaa tokkoon ijoollee guddisaa, karaa tokkoon maatii jabeessaa, karaa tokkoon qabsootti turan. Waanuma fakkeenyamma ka'e kana keessatti dugdatti ijoollee baata, harkaan waa hojjeta, qabsoomuu gaggeessaa jiru. Galaa naquun, dirree waraanaatti bahanii loluun, dhiira wajjiniini gariin warri qabsoo keessa turan naannoo himanii Waaqayyo dubartii wajjiniini lola sin naqiinii jedha. Maali yoo jettee biraa deensuudhaaf dubartiin lolaa wajjin loluudhaaf lubbuudhaa jedhu. Kuni maalinni kutannoo dubartoonni keenya qaban, hayyootiin keenya, obboleeyyan keenya qaban agarsiisa. Kanaaf akka hiree ta'ee dargaggoonni keenyas gaaf sana kan itti gaafatan dirqamni kun itti kenname dirqama biraa irratti jennee dargaggoota keenya irraallee maaltu dhaga'amaa itti fufa. Maaliif kun barbaachisummaansa qooda dubartiin qabsoo kana keessaa hin fudhanne taana waggaa 150 miti waggaa 1000 qabsoo kana keessaa bahuuf hin teenyu. Kana dhiirris jala sararee beekuu qaba. Yoo kanan beekne ta'e yookaan keessaa galuu isaanii dhiisee qabsoo yookaan immoo waan hunduu wal jala deemne dhiiraa dubartiidhaan qabsoo kana galmaan gahu. Fakkeenya tokko na yoo dheeresse nan gabaabsa. Mucayyoon bilisummaa jedhamtu gaafa waggaa darbe dhiirri shamarran dubarri Oromoo otoo biyya Oromiyaa guutuu jirtu nafxanyaan fuudhinaa jennaan maal godhe dabarse? Mana hidhaatti darbanii dararri ishiirra gahee qaamaan miidhamte. Dubartummaa waan taateef. Kanaaf gaafa isaan achii ka'an sodaan dhiirri Oromoo qabu waan duubaa qabuu fi sodaa kana qaba. Kanaaf warri hayyoottiin dubartoonni siiqqeenis immoo sinis mudhii keessanii dhadhaa sabbata keessan jabeeffadhaa. Oromiyaa kolonii jalatti kufte kana haa baasnu nu jabaadhaa kan nutti dabala. Itti fufa mariin kun kan calqabaati malee kan dhumaa miti. Isa dhufurrattis wal agarraa jechuun barbaada. Galatoome abbaa malkaa. Ayyee galatooma. Egaa dhuguma ibsaa konferensicha irratti dhiyaate irratti adde Fatiyaan waan gaheen dubartootaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaafatamummaa mana jiraachisuu keessatti lola araara buusuu keessatti lola lolchiisuu keessatti gaheen dubartooti qaban kaaste hooggana irratti illee qaama hoogganaa keessatti illee gahummaa akka isaan qaban kaaste sana tarii daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenyaan qophii sana ilaalchisee maayaa miidiyaan dabarsee jira wanta ta'eef isa sanallee booda deebi'aa ilaalaa isa jedhuun dhaamuu fi barbaadaa dhaamsaa gaarii bareedaa dabarsite. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis hanga dirree waraanaa keessatti bahanii loluu fi
hoogganuutti dubartoonni keenya gahee guddaa qabanii wareegama olaanaallee kaffalaa turanii kaffalaas jiranii gaheen isaanii qabsoo dhimma hawaasummaatii fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti barbaachisaa akka ta'e agarsiisa. Galatoomaa isaaniin affeertanii kanarratti dhiyeessuu keessanii fi mee amma gara gaaffii itti aanuutti hin ce'a. Akkuma silaa irraa kaasne egaa mata dureen konferensichaas ibsutti egeree Oromiyaa isa jedhutu achirratti akka tiimiitti dhiyaatee jira. Sanarraati mata dureen Oromoodhaa fi indipendensii moo federeeshiniitu malaa fi isa jedhu namni Dr. Girmaa jedhamu akka inni dhiyeessu gootanii turtanii. Mee isa kanarratti waan inni jedhe yookaanis immoo guutummaa ergaa inni dabarse daawwattoota keenyaaf ammas sanarratti akeeka kana mee akkamittiin filtani mee gara obbo Leenjisootti dabarsa gaaffii kana. Galatooma Abbaa Malkaa. Gaaffiin kun maali attiin kunti ka'eef illee waan saba keessa jiru. Dogoggorri hedduu waan deemuuf qabsoo Oromoo keessa waan arginuuf. Qabsoo Oromoo keessatti adda qabsoo akkuma ammaatu haasaa ture san saba bilisa ta'e koloneeffatame saba garaa jala kufee adda sadarkaa jala kufee biyya isaa qabamee nafummaa biyya isaa harkaa dhabee qabeenya isaa harkaa dhabee waluu harkaa dhabee kana kana keessatti impaayar akkuma abdiillee jira akkuma si jedhani federaalizimii qaba. Federaalizimii kan seenaa keessatti ta'een beeku ilmuma namaa biyya impaayar jedhan tokko keessa ka'een beeku akkami Oromoo keessa federaalizimii ka'a. Maaliif ka'uu danda'e? Seenaan himuu danda'a warri kana jedhu. Biyya impaayar ammoo akka impaayar tuqaatu impaayar gaaf dhalate irraa qabee haga addaatitti warruma impaayar Itoophiyaa Oromootu impaayar Itoophiyaa keessa jiru kana nu maame malee impaayar keessa sabni maame hin jiru. Oromoonni kun federaalizimii jedhaniiti. Biyya ofii kolonii jala kufte federaalii maaliif nu filatan? Seenaa waan hin qabne faallaa seenaa akka jiru argitan. Kana Oromoon koloniifiin Oromoo hin hojjetullee seenaa keessa illee hin jiru wanti seenaa keessa hin jiru Oromoo irraa wanti maaf hin jiru. Kunniin warri kunniin warra Itoophiyaanistoota jennaa bitee warra akkanaatti jedhamu seenaa keessatti warra bitan maaliif yeroo hundaa dhuga nama ala quba qabna abdiin jedheera Tigiree quba qabna Amaara quba qabna Eertira quba qabna no quba ka qabuu jiru kana kan nyaachise qabsoo Oromoo nyaachise warra kana qabsoo Oromoo ka diige warra kana Oromoota ka facaase warra kana Oromoo walaba fi bal'isuu goffachuu taanaan lakkii demokraasii Itoophiyaa keessa lakki federaalizimii ka'ee ka deemu isa. Impaayar seenaa alitti duhaa jira. Dhugaan lafa jirtu yoo dhugaan laalle Oromoo ka faccisiisee baa Oromoo be goobanni eenyu miliki harkisee akka nama keenya lafa harkisiise yoo banaa miti goobanni haati isaa Amaaraa fi beektuu kan. Abbaa Haayile Sillaasee Raas Mokkonanii haati isaa Amaaraa fi Amaara keessaa intala nugusaati Haayile Sillaasee Leelti Xanaanyii Warqi jedhamti. Obboleetti Taklaa nugusicha Haile Molokkooteeti yookiin Adaadaa Minilikiiti. Haayile Sillaasee nugusummaa isii irraan argate malee karaa milikummaa argatuun hin jiru. Akkasuma Iyyaasuun illee yoo ta'e Iyyaasuun nugusa akkamitti kennan beektu? Iyyaasuun mirga argateen haadhaan argate inni. Haati isaa intala Minilikiiti. Shawaa Raggaa ta'an. Eentu fuudhaa nugusi duuni qabu walloon bulchaa ture hennaan walloon fixee kaan humnaan Yohaannis kiristaana godhu kan isa bulchaa ture imaameennuun ture nugusa booda ta'e abbaa isaa achirratti booruu meedaa irra mini eenyu Yohaannisitu kiristaanaa kaase. Isaan booda intala Miniliki itti heerumsiisan. Isiisantu Iyyaasuu nugusummaa isaa gurbaa Iyyaasu akkasii argate. Hubatu nurra jira argite. Warri amma Oromoo ficcisiise kun warra dhallee federaalii maajooti isaa warra akkana maqaa kana. Kuni yeroo gara angidii irra haasofne agdoon haasofne warri koloneeffatu baay'ee setileerii kan yoo haasofne waa hedduuf keessaa qabu beektaa.
assimilation kan kana jira argite. Assimilation kun karaa lamaa dhufu. Tokko karaa fuudhaa feenumaatiin dhufu. Baa'oo cultural assimilation jedhu. Tokko karaa sanii dhufu. Tokko ammoo saba irraa haga fixeen booda keessattuu dhugatti Oromoo keessa yoo fudhanne tuulamaa fudhatu nurra jiru. Waa isaan tuulamaa godhan. Tuulamaa adda yoo arsii dhatte arsii baale akka tuulamaa dhugaa yoo laate ka buqqisan lafarraa buqqisanii akka ilaalachi jiru. Akkasii irraa buqqisa. Kun seenaa himaa bee seenaa dhallee kan lammaffaa hin ajjeesa. Kan jenoos akkuma lafa fudhatuuf irraa fixan. Ka sadaffaa lola addu'aatti toofa humnaan. Hin dhumi achitti. Ka isaan lollee dhaadatan Oromootti lollee dhufitee kan mooyaatti Oromoo farda isaatitu moo'atetti hoyyesaan. Lafarraa hafte hoo xinnoo hafte sama domineetii irra godhamu. Kireeshinii eenyu assimilation odoo Oromoo mataanu Oromummatii keessaa fuudhu jechuudha. Aadaa isaa keessaa fuudhanii aadaa isaanii afaan isaanii irra godhu jechuudha. Argitee? Kana kiliirii piraaktikaalii tuulamaa irra hojjetameera. Kitaaba addunyaa irra jira kun beektaa? Wanti hojjetamu kun nu keessa waan jiruuf kaasaa nu Oromoo keessatti waan dhalate paartikulaarii urgee kana waan dhalate. Lafarraa haqanii ta'ee nuguseen nu Saayile Sillaasee jedhan meettaa guyyaa tokko 4,500 fixe jira. Kitaaba irra jira kun. Kuma guyyaa tokko saamanii loon oofatanii mana gubanii lafa gubanii nama fixanii kuma akkasitti oofatanii jiran. Seenaa guddaa naannoo sanitti milikiin duwwaan achi godheera irratti uumamaa ture. Akka salphaa miti beektu. Oromoon kana qubarraan qabu. Waan irra qabu hin qabu. Kanaaf jedhuu barbaadu koloniidhaan wanti dhaamu kun federaalisii warri jedhu warra assimileetii ta'e kana kan wal fuudhe akkanaa kana kuusa wanna kan warra akkanaa kan argaa. Oromoo dhugatti seenaa keessa jiru wanti sila Oromoo maxxansuuf jiraatu. Federaalisii Itoophiyaa keessatti ta'ee hin danda'u. Addunyaa keessatti taane ta'ee hin danda'u. Oromiyaa walaabaa ufaa uffattee firii ofii namni hundi biyya san impaara san keessa jiru. Addaan walaabummaa isaa qabaatee waliin jiraanna yoo jedhe akka kun biyya Ameerikaa kan sartiin Ameerikaan isteet kan 13 jedhaabsan waliin jiraannaadhaan fedhii isaatiin sabni sun waliin yoo dhufe hojjetuu danda'a. Tokko bu'ee hin danda'a. Ulfinnaaf kabajaa walii qaba. Addamee ila waan deemaa. Warruma federaalii yookaan waan hamaa. Oromummaa will be destroyed jechee miti kun amaarree. Oromummaa naa dhabamu. Maal jechuudha? Oromoo lamaa dhufu kama duritti caalaa dhufitti dhaadha. Odoo ku itti dhaadhatu federaalismiin hojjetti jarri kunniin. Oromoo dhumuu irraa giddiin qabdu warri federaalismii jedhu. Oromoo dhabamuu irraa giddiin qaban. Haga waliin jiraatanitti. Haga impaarri sun jiraatu. Garuu addi biti sobraa poodkaasaa keessa sabni walabate tokko indipindi fila godhate tokko saboonni waliin jiraanna yoo jedhe vooluntarii ofii fedhii isaatii waliin dhufee sirna ofii akka diriirfatuu hin danda'u. Kun rakkina Oromoo irraa qabu illee tokko hin jiraatu. Garuu humnaan dura dhaabatte anas sii beeka. Ati federaalisii, ati Itoophiyaa keessa dimokiraasii sii uuma kun warra gantoota Oromoo ganantu kana hojjeta. Warri kun warra assimileetii ta'e. I don't know, afaan Oromooti assimilation isaa kan jedhamu. Warra akkasii kan argitee kan nu uumaaru malee. Kanaaf Oromoon walaabummaa alki dhaloonni kun walummaa isaa walaabummaan kun hiikaa jijjiirataa dhufeera. Kan jedhuu barbaannu People's Democratic Republic Oromiyaa jennee himu. Oromoon kolonii ja'u jira. Amma hin argite karaa hedduutti. Walgeettii hedduu argite Oromoo kana miidiyama kan irratti. Hiree murteeffannaa Oromoo jedhanii walgeettii kan argite. Hiree maadhiirraa murteeffannaa garuu gaafiin kaasan. Oromoo kolonii jedhan guyyama tokkollee kolonii jedhanii hin beekan. Hiree murteeffannaa bifa lama qaba. Internal self-determination, external self-determination kan jiru qaba. Internal self-determination amma fakkeenyaaf Tigiree, Eertiraa, Amaaraa fi Tigiree yoo wal dadhabaa hin maali akka haalli duru hiree ofii qabu hiree ofii bulchuu miti lachuu tokko keessa galee hin danda'u. Namni wal keessa jiru qaba tokko koonyaan tokko hiree ofii karaa keessa hin galle ofii bulchuu aadaa isaa faanaas garama hundaanuu of danda'e ka ala jiru akka keessa seenna garuu waliin jiraatan kan jiru isaan internal kan jiru waliin jiraata impaara eddaa garuu waliin atammoo hiree murteeffannoo kee Tigireen illee isa qabdi Amaarri isa qabaataa turan. Impaara waliin bulchu malee ofii isaanii bulchaa turanii miti lachuu. Lachuu bulchaa Tigiree namni itti beeku jiru. Amaara namni itti beeku jiru ofii bulchu garuu kaawwan waliin bulchu. Isaan hiree ofii already qabu. Kun amma external hiree biyya koloneeffataa isteetii ofii uumachuu kolonii ilaala. Kolonii jedhuun wanti irra jiruuf kan
Hiree murteessaan jettee konfiraansii achi dhaqeetu maal irraa kan gaafiin ta'urra jira. International jettee yoo ta'e kan biyya kaan yoo ta'an kolonii yoo jette irra sadarkaa irra jira. Oromoon biyya koloneeffata deerfaa qabsoon Oromoo hiree ofii murteeffata koloneeffata ofirraa kaasu jechuudha. Achiin booda waliin jiraadhaan jiraatan kan gara akkuma isin dura jenne ta'uu danda'a. Kanaaf warri kana jedhu warra qabsoo Oromoo laamsessuu barbaadu keessattuu dhaloota of duraa ka seenaa darbe hin beekne isaan dogoggorsiisuuf kan hojjetamaa jiru jechuudha. Federaalizimii maqaa meeshaa. Maqaa kanatti kunoo ila Ameerikaan fa federaaliin bulkeessa hin jiru. Garuu hin beeka Ameerikaa akka irraa ittiin dhufte ittiin himan. Kanaan rakkina guddaa Oromoon dura dhaabatu irra jiru kanatu. Rakkina qabsoo ijoollee Oromoo abdii Oromoo tabaruu abbootii fi haadhota Oromoo biyya isaanii tabaruu dogoggorsiisuu waan ta'aru malee waan Oromoo ilaallatu qabsoo hin baadhasne waan hiikullee miti kun kanuma jedhuu barbaada. Gaarii galatooma egaa mata duree kanarratti namni mata duree kana dhiyeesse Dr. Girmaanii jala mureetii Oromiyaadhaa fi Oromoo fi indipendensii dhumattu furmaata isa jedhu kaa'ee akkaataatti furmaata ta'es immoo qulfii isaatii wajjin hime ammas daawwattoota keenyaafan isa kana ibsaa inni kenne guutummaa isaa dhaggeeffachuudhaa fi yeroo keenyaaf jennee isa kanarratti bifuma gabaabaan yoo waan itti dabaltu qabaatte Obbo Abdii gaaffii isa xumuraan kaa'aa innis akeekii konfirensii kana bakka gaheeraa isa jedhuun gaaffii kanaas gaafadha. Maaliif jalqabarraa waan cabiinsa uummata Oromoo fi Oromiyaa ilaalchisnee rakkoo jiru akkaataa itti furamu ilaalchisnee dhimma dubartootaas ilaalchisnee akkasumas immoo waan walabummaa Oromiyaa ilaalchisneetirraa haasaa turre mariin waltajjii kanarratti dhiyaates immoo keessummooti sanarratti dhiyeessan bal'inaan kana dhiyeessanii koreen kun akeeka kana marii kana yeroo qopheesse akeeki kun bakka gaheera jettanii yaaddu kanarratti mee bifa gabaabaatiin. Hedduu galatoomna mee ani waan Dr. Girmaanii jedhe yoo sakandii 30 eeyyamte yeroo baay'ee amba biyya ambaa kana keessatti wanta amma qilleensa keessa deemaa jiru tokko federaalizimiidha. Amma federaalizimichi qabbanaa'eetu mootummaa ce'umsaatu kaataa jira. Isa kanas akka gaariitti lafa kaa'ee Dr. Girmaanii wanti ceenu hin jiru. Garatti ceenus hin jiru. Kanaaf Oromiyaan biyya ta'uu qabdi. Ce'uufis, dhiisuufis, buluufis waan jedhu kana keessattuu federaalizimiinis warri kaatan har'a kan jirres argaa jirra. Isaan har'a miidiyaarra hin jirani. Miidiyaarra kan jiru waa'ee mootummaa ce'umsaati. Kanas Oromoon akka hubatu jedha. Isatti aanee walgahii mariin keenya ta'e suni seensadha. Seensa madda rakkoo keenyaati kan calqabne. Galma kan inni gahu jennu yoo dhuguma Oromoon akka sabaatti, akka biyyaatti, akka uummataatti rakkoo isaa sana beeka ta'e eeyyee hayyoonni keenya yeroo isaaniis ogummaa isaaniis dandeettii isaanii sana uummata isaaniin gahaniiru. Fardi hin geessa malee kan lolu abbaadha. Kanaaf koreen kunis immoo rakkoo Oromoo jidduu jiru kana keessatti maal gochuu qabna akkamitti akka sabaatti waa hojjechuu dandeenya jedhee tattaaffii inni godhe galmaan gaheera eeyye gaheera. Ammas murteessaan eenyu uummata Oromooti. Uummatichi yoo abbaa biyyummaa isaa hubate yoo egeree uummata Oromootii fi nuti ishii har'a biddeena nyaannu kana qofaa ilaaluu ta'an egeree Oromoof Oromiyaa hubanna ta'e bakkaan gaheera. Bakka gahuun immoo yoo hojiirra oolchinedha. Kanaaf hayyoonni galata qabu irratti dhufanii dandeettii isaanii godhanii warri koreen kana qindeesses immoo otoo hin qusatiin halkanii guyyaa warra hayyoota kana barbaade eeyyee bakkaan gaheera. Akkuma duraan dubbachuu yaale kan bakkaan gahuu dandeenyu gaafa ummatichi waan hayyoonni keenya jedhan kun maaliif jedhani hamaas haa ta'u tolaas haa ta'u irratti hubatee eeyyee nu baasa yoo jedhe karaa hojiitti siksu. Lakki immoo karaa isinirra jirtanuu sirrii miti jedhamu as bahee hayyoota kanarraa akka sirriin taane hayyoonni biraas guutanii waliin sirreessuu. Kanaaf nuti bakkaan geenyeerraa calqabneerraa bakkaan gahuun garuu gaafa hojiirraa
geenyeen jedhaa obboleessi keenya immoo jaalleenjisoo waan itti dabaluu qabaate. Gaarii mee Leenjisoo gaaffiidhuma isa kanarratti wanti dabaltan yoo jiraate walakkaadhuma daqiiqaatii fi garuu gara xumuraatti gaaffii tokko kaasa. Waltajjii sana irratti gara xumuraatti yaada dhiyaatetu ture. Isinis amma yaada keessan keessatti dhiyeessaa turtanii konferensiin akkasii yookiin mariin akkasii itti fufaa isa jedhu tu dubbatamee ture. Isinis kanuma kaasaa turtanii. Kanaaf waltajjiin marii itti aanaa itti fufee ni dhufaa yoo inni dhufa ta'e yoomi isa kanarratti wanta dubbattan yoo jiraate duukuma akka daawwattoota keenyaaf ibsitan hin barbaada. Galatoom Abbaa Malkaa. Amma abdiin jedhe sun qajeelama bakkee kan duraan golgeettiin taasise bakkee aggaammatame gaa'ime jechuudha. Maali jechuudha? Rakkinni qabsoo Oromoo seenaa irraa ka'amee himame. Seenaa irraa ka'ee himame. Bakkee barbaachisan maal ta'e rakkinna jechuun waldhabbii Oromiyaatii fi Itoophiyaa kan jedhu isaaniitti garba isaanii maal akka ta'e. Lammaffaa hiikkaa isaa irratti kan dhufame ammoo hiikkaa isaa warri addunyaa irraa fi hiikkaan isaa suni akkasitti akka hiikamuun akka sadarkaa hiikkaa isaa akkasitti hiikamuu impaaratti nagayaan haasa'uun nagayaan araaramuun akka hin danda'amne lafa godhame bilisummaa alatti. Akkasuma walabummaa alatti walabummaa isaa Oromoon riippaabilikaan federaalisii akka ta'uun hin danda'amne ifatti himame. Ce'umsa kayyaan jedhu akka ce'umsa wanti Oromoon lafti lafa isaa irraa garri ce'uun jiru. Inni ifatti kun gaafii bakkee barbaachuu jedhamu irra gaarii. Amma asirraa kan garbaachitti tarkaanfatu jechuudha. Isa irra hojjetameet kan garbaa maali kan jedhutti ce'ama jechuudha. Kan dhaalullee yaada gara biraatiin hangalee kanuma waluma qabatee deema yaadni kun tokko tokkorra hirkatee ibsamaa deema malee addaan wanti ciccitu jiru. Kan darbe isaa irra ijjatamee ammallee kan itti dhiyaatamaa deemamaa jiru. Ammajii waxabajjii 19 ta'a. Akkuma yeroo sanii suni reennatti namaaf hin bayaa wanti hundaa namaaf miidiyaa hundaa irratti facaa bakkee namatti dhaqqabu hundatu godhama. Garuu waxabajjii 19tti akkuma sa'aatima sanitti sa'a lamatti akka naannoo kanaatitti jira hin ta'an sunillee deemaa jiratti qophaa'amaa jira jechuudha. Akkasuma namoonni hin dhiyaatu akkuma amma garuma gara muuxannoo gara biraa qaban kanuma akka ibsaniif guddinni isaa Oromoon akka hubatuun kan nurra jiru tokko jira. Dhaloota addaa kan hubachiisu guddichi qabsoo kanaaf. Nama didee miti beeka. Nama didee mugaa didee hir'inu maal jedhan hirriba lafa fakkaate dhaaniif hin ka'uma maal jedhan. Waan tokko ajjechaa jira beektaa. Akkasii dhaloota addaa. Ka isaan itti tarkaanfataa kun isaanillee tarkaanfii kan itti hojjetaa ijoo dhaloota kana beeka. Dhaloonni kun seenaa isaa akka hubatuuf. Dhaloonni seenaaf yoo ta'an kiyya jedhee ana malee jedhee garbaatiif hin deemu. Kanaaf wanti kun itti fuufaa ammallee tuufaa haga sadarkaa tokko ittuma fuufa jechuudha ammallee. Kanaaf qophaa'aa jira yeroo dhiyaatu kanatti illee akkuma miidiyaanii akkuma virtuaalii dhiyaata ammallee nama hundaafuu paabliikii hundaafuu oopinii ta'a jechuudha. Gaarii galatooma. Mee kanarratti waan qophii itti aanu irratti waan jettu yoo qabaatte bobbee. Gaariidha. Akkuma amma dubbatame sagantaan keenya itti aanu waxabajjii 19 bara 2021 ammas karaa masriitii zuumiitiin yookaan affeerraadhuma akka kanaan duraa goona yeroo gabaabaa keessatti karaa miidiyaa kanarra irra deebinee ibsinaa eessatti akka argamnu. Inni guddaan garuu dhaggeeffatanii dhiisuu miti. Haalli Oromoof Oromiyaan keessa jirtu kun ummanni hubachuu qaba. Ummatu hubachuudhaaf immoo marii barbaachisa. Wal mari'achuuf immoo walitti dhufnee afaan nagaan walgahii keenya darbe irratti kan hedduu namatti tolu kan nama gammachiisu inni gaafatus inni deebisus otoo aarii tokko malee yaada garaagarummaan yoo jiraate akkaataa akkasoo ta'e wayya jechuun suni dhuguma ijoollee abbaa gadaatiin ni jedhu suni sirna qabsiifataa deemaa jirra waan ta'eef ammallee Oromoon marri koota waliin mari'anna eenyumtuu Oromoon kan Oromoo tokko oliin jiru Oromiyaan kan hunda keenyaati
yoo abbaa biyyaa taates waliin, yoo garbummaaf taphnes waliin. Kanarra aanuuf waxabajjii gaafa 19 bara 2021 sa'a 2 akka sa'a jiddu galeessaa akkwaan sentaraal taayimiitti isan affeeraa jirra koreen. Kanaaf warra sirrittis har'a carraa kana nuu kennitanii abbaa malkaa akkasumas fi miidiyaa maayaa hedduu galatooma horaa bulaa isiniin jenna. Walga'iin keenyas ammas immoo deebine gaafa 19 waxabajjii 19 wal argina. Nu horaa nu jiraadha fayyaa ta'a. Galatooma egaan obbo Leenjisoo Horoo fi obbo Abdii Badhaadhaa waan marii waltajjii marii walabummaa Oromiyaa yeroo darbe geggeessitan irratti yaada bal'aa kennitanii yeroo keessanii fi yaada bal'aa dhiyeessitanii fi maqaa daawwattoota keenyaatii fi maqaa maayaa miidiyaatiin isin galateeffadha. Akkasumas daawwattoota keenyaa marii kanaan dura darbe sana ammallee irra deebitanii yaada babbareedaa fi dhaamsa gaggaariitu irratti darbee egeree Oromiyaa irratti ilaalchiseellee walabummaa Oromiyaa argamsiisuu fi bidiruu barbaachisu bidiruu akkamii akka ta'ee fi furtuun isaas maal akka ta'e achirraa arguu dandeessanii isa kanarratti akka irra deebitanii hordoftan yookaan dhaggeeffattaniin isinii dabarsaa. Galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'aan isiniin jedha keessummoota keenya. Galatooma abbaa malkaa galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii har'aaf dhiyeessine kanumaan xumurraa qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan jira.